Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hora bula deebana isiniin jechaa guyyaa har'aa kana imala Jibuutii irraa kaaseetiniin hanga Suudii jiru isinii hubachiisuudhaaf qophii kiyya hunda xumuree isin bira ga'ee jira. Akkam jirtan fayyaa keessaniin nagumaa mijjiirra wallahi nageenyi keenya bakka isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu isiniin jechaa. Kunoo ammaaf doonii irratti ba'ee jira. Imala kiyya karaa godhadhee jira. Ammaaf ammoo oduu ho'ituu sa'aa kanaaf qabadhee isinii kadheessu ana Abbaas Umar. YouTube kenallee warroonis chaanala kennaaf haarawaa taatan subscribe like share nu gochuu hin dagatina isiniin jechaa maatii kenna ta'a isiniin jechuu barbaada. Akkuma san ammoo imalli kenna kunoo itti fufee jira ammaaf Yaman ga'uuf karaa irra jira kunoo Yaman ga'ee jira isiniin jedha. Akkana qabdi jiruun biyya namaa kunoo akkana fe'amna akkanatti as geenna warroonni ammoo mana jirtanis warroonni ba'uufillee karaa irra jirtan kana maratu jira quba qabaadhaa isiniin jechaa. Kunoo roorroon tana hundatu jira akkuma viidiyoo kana qabadhee isinii dhiyeessuuf yaalii godhetti wantoota hir'ina jiranirraallee dhiifama nurraa ta'aatiniin wantoota jiran walumaan hubachuuf na wajjin turaa isiniin jedha. Amma baararraa bu'ee jira kunoo akkuma agartan kanatti qabbana hamatu jira kunoo ammoo roorroo hedduutu jira. Obboleeyyan kiyya ka dhalaatiif ka dhiiraallee na wajjin jiran roorroon dhalaa ammoo amma kunoo makiinaa irratti baanee jirra karaa kenna yaada kenna yoo ka ibsannu taate ammoo roorroo fi o'arraa kunoo akkana jetti obboleettiin teenna kanarraa madaa qaamni kenna guutuun nu madaa'ee dadhabbii hedduutu jira beelaan dheebutu jira. Akkuma san ammoo karatti nama hedduutu wajjin du'e jetti obboleeyyan keenya yaada isaanii gabaabseetiniin isinii himuu fi akkuma yaalii godhaa jirutti kunoo Chaasaarabaa irratti baanee naannoo Raasal Aaraa jedhamtutti dhiyaannee jira. Raasal Aaraa jedhamti bakki tun bakka doonirraa yeroo namni bu'e ammaaf ammoo hoosha ga'uuf karaa irra jirra kunoo hooshatti geenneerra. Yoo hoosha geennu way bakka gaarii nu kaayanii aduu jala ammarraa ammoo warroonni miilaan deemanis kunoo nu bira gahanii jiran miilaan deeman akkuma konkolaataa irraa bu'anii doonirraa deemanitti kunoo akka isin argitan kanatti jabaan isin beektan guutuun kunoo jabaa laafaan qabdu biyya ambaa kunoo sadarkaa kanarratti namaan deemti. Sareen biyya ambaallee namatti gururiiti nama beekina fakkaate ni lolti. Sagalee saree tanaallee walumaanuu akkuma argaa jirtu kanatti kunoo sareetu duuta deemsa nukuttee jirti jettu obboleeyyan kiyya warroonni bira jiran qophii kan ammoo qooli qabee kan isinii dhiyeessaa jiru ana Abbaas magaalaa sanaa Yaman irraayi. Ammaaf ammoo gara Alsaabiti isin dabarsa. Akkuma waggaa sadiin baranaa uummanni algahaa raagoo irraa buqqa'eetiniin huduuda Suuditti seenetti baranas carraan sun deebite natti fakkaatti. Roorroo akkasiitu jira. Roorroon tun ammoo hammaattee jirti naannoo huduudaa kanarratti warroonni ta'a warroonni huduuda irra taa'aniitiin rukkaabaa adda addaa geeffatan roorrifamaa jiran rukkaabni illee miidhamu jiraa jedhani. Akkuma achirraa odeeffannoo walitti qabannee gama keessan dhufnetti ammallee odeeboo waggaa sadiin baranaa deebitee jirti fakkaatti. Tuni ammoo ni sodaachifti. Waggaa sadiin baranaa namoonni mana hidhaa keessatti amata tokko hanga amata lama sadii warroota hidhamantu jira. Warroonni carraan isaanii bara eeggaddaallee waggaa sadiin baranaallee akkas ta'etu jiran ammallee warroota achi keessa taa'anii nu bilbilantu jira. Yaada isaanii warroota nu dheerantu jiran. Yaadni kanaan sodaachisa. Baranallee warroota dubartoonni isin arguu jirtan kun warra garaa qabu fa'aa keessa jira. Ilmaan xixiqqoo keessa jira. Namoonni keenya bubuqqa'uun kun ammoo heddummattee jirti. Dubbiin tun ammoo yaachiftuudha. Mootummaan biyya keenyaa obbo Abiyyillee furmaata haa godhaniif jenna. Asumaan ergaa baqattoota tanaa dabarsuu barbaanna. Namoonni viidiyoo kana laaltan laayik sheer gochuudhaan akka muummicha ministeeraa biyya keenyaa Abiyyi Ahmad bira nuu ga'u barbaanna. Yaada keenya isiniin geenyee jirra. Namoonni Oromoo taatan yookaan lammii Itoophiyaa taatan guutuun keessanuu yaada keessan na akka nuu qaqqabsiiftan kabajaan isin gaafanna isiniin jechaa. Yaadni kiyya kun ammoo na biraa ka'ee jira na biraa ba'ee jira isiniin jedha irra deddeebi'uudha. Kunoo naminuyyuu akkuma isin agartan kanatti kun battaaniyaa uffatee kun shaantaa qabatee kun firaasha afatee deema.
kunummaanuu huduuda yeroo ol seenan tokkichi irratti naafu ni beektan. Warroonni amata sadiin dura hidhaa keessa turtan yaada kana argitanii jirtan. Battaaniyaa miti firaashii miti kootiin lama darrabattanii yennaan tokko hin jiru jedhaniitiin yaada isaanii nuu dabarsu jiran. Warroonni waggaa sadiin dura mana hidhaa jiizaan jidda turan shumeessi turan yaada kana ni beekan. Wantoonni namarratti haafu tokko hin jiru. Uffanni tokko namarratti naafu ni gubata. Telefoonni meeshaaleen adda addaa wantoonni guutuun namarraa daddarbaman jedhanii sodaallee ni qaban. Anillee akkuma san ammoo yaada kana waan quba qabuuf isinii himaa jira. Rooroo fi beela hedduutu nama eeggata. Cinqii hedduutu nama eeggata. Huduunni kunoo kana garaan isaa jajjaba. Biyyi namaa garaan isii jajjabduudha. Yaaddoo hedduu nama fiddi jedha. Akkuma yaada kana isinii himuuf yaada godhadhetti waggaa sadiin barana anis roorroon tun na mudatee jirti. Barana ammoo keessallee haa ooluu baadhu malee hiriyoonni kiyya bilbilaan ergaa tana naa dabarsanii jiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ergaa kiyya osoo hin xumuratin namoonni Oromoo yookaan lammii Itoophiyaa taatan guutuun ergaa kana akka bakkaan nu geettan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Kunoo namoonni achi jiran kunni wallaahi sadarkaan isaanirra jira yaachisaadha. Kunoo gaara keessatti dararamu jiran. Wantoonni nyaataniif wantoonni dhugamanillee baay'ee yaaddoodha. Mootummaan Su'uudii kunis nu qeebaleetiin ammoo akkam nu godhaan gaafiidha. Gaafii amata sadiin dura gaafatame furmaata dhabame. Kunoo ammallee dararaan bifuma saniin daddabalee jira. Akkuma amata sadiin barana isinii himee viidiyoo tokko irratti isinii kaa'ee tureetti dubartoota hedduutu gaara kana keessatti dhaale. Ammallee bifuma saniin sadarkama saniin jira. Namoonni imala karaa kana deemu ammoo miidhaan isaanii daddabalee jira. Mootummaan keenya ammoo akka furmaatu nu godhu yeroo hedduufillee gaggaafachuu turre. Furmaata kanarraallee deebii takka hin arganne. Akkuma armaan dura gaafachuu turretti ammoo ammallee inuma gaafanna. Uummanni Oromoo bakkuma jirtanirraa ergaa uummata kanaa akka dabarsitan obboleeyyan kenna yookaan obboleettiin teen dararaa gurguddootu qaqqabu jira. Bakka gaaddisni tokko keessa hin jirretti namoota kuma hedduu ta'antu as keessa jira. Lakkoofsi isaanillee nafaa himamuu baatu malee yaaddoo gurguddatti jira. Ani akka mataa kiyyaatti gaafiin uummata kanaa akka deebi'u barbaada. Atantamaan akkuma kana warri jettan guutuun keessanuyyuu gaafii uummata kanaa akka kabajaan nuuf deebi'u nuuf gochuu qabdan isiniin jedha. Ergaa kiyya osoo hin xumuriin ammallee irra deddeebi'uudhaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ji'a ramadaanaa kanaan dararaa rabbiin irraa haa kaasu jedha. Du'aa illee nuuf godhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wabillahi tawfiiq.